atgaruun arra dabarte jaalalaanis na weeraarte karra hoolota waaqayyoo akka tiksitaniif isin Phaaphaasota waaqayyo hafuura qulqulluun isin guutee jira. Waga ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2012 isiniin ga'een jedha. Hawaasummaa keessatti, mana amantaa keessatti, jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti Phaaphaasiin tokko jiruu fi jireenyi isaa maal fakkaata? Homaan jennee babbaroode karra du'aa koot barbaade ati jirmaa jireenyaate sitirkaan. Ijoollummaa kootti tikseen ture jettanii jirtu. Ammas immoo uleen kun ani uummataan ittiin eegu. Eenyurraa dhalatanii akkamitti guddatan? Abbaan kiyya Mogorrii jedhama. Isin akka Phaaphaasotaatti akkana ta'e jechuun danda'u garuu bidiraa baay'eetu dura ture. Phaaphaasota 60 jiran kana keessaa mee Oromoon meeqa ta'u? Rakkina baay'ee dabarsaneet asirra geenye ijama waaqayyooti. Gara phiphisinaa kanatti osoo hin dhufin dura maraatee mora qeessotaa san baruu deemedhaniitu. Jireenya keessan keessatti wanti isin mudatee isa walumaan beekuun nyaachise. Waaqayyo dhifama naa godhu. Homaan jennee babbaroode karra du'aa koot barbaade. Macaafa qulqulluu keessatti aangoon Phaaphaasotaa dirqama isaanirra jiru ulfina isaaniif kennamuu qabu bakka hedduutti dubbatamee jira. Ergamaan Phaawulos hojii ergamtootaa boqonnaa 20:28 gubbaatti akkas jedha. Ilmi Waaqayyo tokkichi waldaa kiristaanaa dhiiga isaatiin hundeesse. Karra hoolota Waaqayyoo akka tiksitaniif isin Phaaphaasota Waaqayyo hafuura qulqulluun isin guutee jira. Isin karra hoolota Waaqayyoo tiksuu fi ofii keessaniif illee of eeggadhaa jedha. Phaaphaasonni eegdota olaanoo hoolota Waaqayyoo fi waldaa kiristaanaa akka ta'an ya'iin hoolota isaanii akka hin nyaanne akka cimsanii tiksan aangoo isaaniif kenname ta'uu qulqulluu Phaawulos kan dubbate. Phaaphaasiin tokko jireenya isaanii keessatti lafa dhiitee bariitu maal hojjetu? Turtii mana isaanii keessatti guyyaas ta'e halkan waldaa kiristaanaa keessattii fi hawaasummaa keessatti hojjetan guutuun isaa akka itti aanutti dhiyaata. Durgooma qabdu ani seelaala simalee gooftaa maddi gammachuu sararaan jireenyaa eegne jiraachuu similkaa'eera. Kabajamtoota hordoftoota OBN baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoosin isin ga'isiniin jennama. Ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos kan bara 2012 sababeeffachuudhaan qophii addaa tokko isinii dhiyeessuudhaaf fi qophoofneeti gara Phaaphaasii tokkotti imalaatii jirra. Yeroo ammaa kana egaa Phaaphaasii kana argachuudhaaf mooraa isaanii keessa geenyeeti jirra. Phaaphaasiin maali? Phaaphaasii ta'uudhaaf ulaagaaleen barbaachisan maal fa'aadha? Phaaphaasiin tokko maal hojjeta? Hawaasummaa keessatti, mana amantaa keessatti, jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti Phaaphaasiin tokko jiruu fi jireenyi isaa maal fakkaata? Dhimmoota kanneen fakkaatan isinii dhiyeessuudhaaf kunoo yeroo ammaa kana gara isaaniitti imalaa jirra. Isin immoo koronaa yaadachaa ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara 2012 akka kabajattan isiniin jenna. Sana jeesiftee har'aas na faana jirta galmee du'aa kooti galaa galchiteeta jabaataan maqaa kee nakaasi gooftaa koo situ waan nu baase gubaataa laphee koo kaleessana jeesiftee har'aas na faana. Kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaan keenya qulqulluu Abune Saawiriyoos yoo ta'an Phaaphaasii godina Shawaa Kibba Lixaa akkasumas immoo Phaaphaasii Baha Afrikaa fi geggeessaa olaanaa fi walitti qabaa boordii gadaamii Miskaa'ee Aznaanan kan ta'an qulqulluu Abune Saawiriyoos yoo ta'an yeroo ammaa kana gara mana isaaniitti ol seenaatti kan nuti jirru isinis nu hordofaa isiniin jenna. Sina dura boona sitiin laaniree ergaan si argaadde ulaa
Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Baga du'a ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin isiniin ga'e hin jedha. Ayyaanni du'a ka'umsa gooftaa keenya Yesuus kun ayyaana guddaadha. Gooftaan keenya du'eeti nuyi du'a keessaa nu kaase, kufeeti bakka kufnee nu kaase, lafa kanatti dhufeeti cubbuu keessaa nu dhiqe. Kanaafuu ayyaana kana haaluma gaariitti hin kabajna. Ayyaana guddaadha. Ayyaana bara baraan oguma oggaadhaan ayyaana kana hin kabajna. Waaqayyo waan guddaa nu godheefu, hojii guddaa qoda nu hojjeteefu ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos kana hin kabajna. Ayyaanni kun bilisa itti baanee jechaadha. Kanaafuu baga ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2012 isiniin ga'e jedha. Qulqulluu Abuna Saawiriyoos sagantaa keenya eebbaan nu saaqanii jiru. Phaaphaasiin maatii hin qabu. Kan soorata qopheessuuf waa hundaan deeggaru daaqonii tokko mucaa dhiiraa of biraa hin dhabanim. Kana kan taasisaniif Phaaphaasiin waan dubartii hin fuuneef. Anis waan mana isaanii jiru ol hin ilaalem. Asii fi achi hin ilaalem. Kitaabota adda addaatu mana isaanii keessatti guutamee jira. Yeroo boqonnaa isaanii kan isaan dubbisanus kitaabota kana. Naannoo teessoo Phaaphaasummaa isaaniitti hojii hafuuraa hojjetu. Karoora hojii waldaa kiristaanaa biyya lallaba isaanii jala jiru magaalaa fi baadiyyaatti wal simsiisanii baasu. Hoolota isaanii tikfatu. Hooggantootaa fi hojjettoonni waldaa kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo ajaja isaanii jala jiran ni to'atu. Gara mana amantaatti adeemanii kadhannaa taasisu. Fakkeenyummaa isaanii luboota, diyaaqonotaa fi geggeessitoota waldichaatiif ni qoodu. Yeroo qiddaaseen jiraatu jalqabaa kaasanii guutuusaa keessatti hirmaachuudhaan kadhatu. Kadhannaa xumuranii gara mana isaaniitti hin galan. Piroojektota waldaa kiristaanaa lallaba isaanii jala jiru hunda irraa deemuudhaan to'atu. Raawwii isaa ilaalanii kallattii kaa'u. Ijaarsa piroojeektii gamoo magaalaa Walisoo keessatti hojjetamaa jiru tokko waliin deemne daawwanne. Karaa hojii geggeessaa isaaniitiin haala piroojeektiin kun irra jiru akka nutti himamu taasisan. Maqaan koo Maggaabii Xibaabaat Damissoo Marshaan jedhama. Hojii geggeessaa godina Shawaa Kibba Lixaa lallaba biyyaa godina Shawaa Kibba Lixaati. Iddoon amma jirru kun gamoo haaraa yookiin immoo mana amantaa lubummaa godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti iddoon kun duraan durseetu kan lallaba biyyaa ture. Amma immoo gamoo haaraa asii ol fooqii 7 kan ta'u ijaaruudhaaf amma jalqaba kanarra jira. Egaa akkuma beekamu godina kana keessatti jechaadha manneen amantaa 386 oltu jira. Gamoon kun immoo ijaarsi isaa wanni kaayyoon inni akka ijaaramu barbaachiseefis godina kana jalatti manneen amantaa baadiyyaa keessa jira. Keessumattuu jechaadha manneen amantaa baadiyyaa keessa jiran caalmatti baay'ataniitti argamu waan ta'eef isaaniif tajaajila kennuudha. Yeroo ammaa kana rakkoolee adda addaatirraa kan ka'e of danda'anii too'i tajaajila gahaa ta'e argachuu waan isaan hin dandeenyeef gamoon amma ijaaramu kun akkuma argitan iddoon isaa giddugaleessa gabaati kan ta'u yookiin immoo daldala adda addaati. Tajaajila adda addaa waajjiroota adda addaatiif illee kireeffamuu kan danda'u ijaaramee too'i yoo dhume madda galiiti jechaadha. Madda galii manneen amantaa keessumattuu baadiyyaa keessa rakkatanii jiran rakkina isaanii furuudha jedhamee too'i an ijaaramudha jechaadha. Phaaphaasiin tokko akkasitti dadhabaa oolee yeroo gara mana isaatti deebi'u kadhannaa halkanii yeroo hirribaaf adeemu kadhatee gara hirriba isaatti adeema. Yeroo bari'us waaqa nagaan bulche galateeffateetu uffata isaa uffatee akkuma nama kamiituu hojii isaa guyyaa itti aanuuf immoo of qopheessa. Hinkaanofne inni gooftaa godhatee faayaa badhaasni soorontus kennaantu yoo bistaa dhiirota ittiin ga'ee yeroo rakkina ishee
ደራጎኒ ኢሰት በርበዲስ ኔዱ ጋበኤ ዋኤ ኢየሱስ ኔዱ ጋበኤ ዋኤ ክርስቶስ ላመነማ ቆሎ ጊዮርጊስ Paappaasii godina kibba lixa shawaa akkasumas immoo paappaasii baha Afrikaa gaggeessaa olaanaa fi walitti qabaa boordii gadaamii Miskaayee Aznoonaan ta'uudhaan kan isaan tajaajilaa jiranii. Ayyeegamee paappaasii jechuu malee namoonni baay'een paappaasiin hiika akkasii qabaa waan jedhu sana baruun isaanii barbaachisaa waan ta'eef. Paappaasii jechuun maali waanuma jedhu irraa kaanume? Paappaasii dura hoggaa muudamani episkooposii jedhama. Isarraan jalqabee immoo paappaasii jedhama. Isarraan immoo liqa paappaasii jedhama. Sadarkaa qaba. Kanaafuu paappaasii jechuun yaa'u abbaa uummataa, abbaa lubootaa jechuudha. Paappaasiin hiika kana erga qabaatee mee Itoophiyaan egaa paappaasii mataa ishee qabaachuu kan isheen jalqabde yoomirraa kaaseetu mee amma paappaasonnis meeqa ta'an? Duraan bara biyya Gibsiitti sabuma isaaniitti filanii muudanii nu ergaa turanii. Isa booda immoo gara waggaa kumaa ol erga ta'ee booda immoo ijoolleen teenye ijoolleen Itoophiyaa an taate barattoonni Itoophiyaa baratanii akka nu muudamanii ijoollee keenyan bulchamuu qabna, ijoollee keenyan eebbifamuu qabna, annu bulchuu, annu eebbisuu, an tajaajila nu kennu ijoollee dhalattuu teenya ta'uutu irra jedhaniit mootummaan yeroo san ture. Uummannis warri liqaamtootas muudamuun irra jira, ijoolleen keenya muudamuu jira jedhanii iyyatanii egaa muudamuu qabanii achuma dhaqanii duraan muudamanii qabanii erga naannoo bara 51 calqabeeti amma paatriyaarkiin muudamuu qabee 1951 jechuudha. 1951 calqabeetoo qulqulluun Abuna Baasiliyoos irraa calqabeeti amma erga naakinoon danda'uu dandeenyetoo paatriyaarkiin muudamuu qabee amma han jirru 60 ol akka gara 70 gara 60 hin ta'u jechaadha warri jiran. Yeroo ammaa kana paappaasota 60 ol qabdi nuun jettanii jirtu. Paatriyaarkiin meeqa ta'u amma ammaatti? Paatriyaarkiin amma ammaatitti ja'a ga'e jechaadha amma calqabeetu duraan qulqulluu Abuna Baasiliyoos, qulqulluu Abuna Tewofilos, qulqulluu Abuna Marqoreewos, qulqulluu Abuna Phaawulos. Anamma jiran immoo qulqulluu Abuna Maatiyaas irra jira. Ja'a ga'an jechaadha. Seenaa jireenyaa keessan irraa kaanuuti. Abuna Saawiriyoos eenyurraa dhalatanii akkamitti guddatan? Egaa ani itti dhaladhe biyyi lixa shawaati. Ani itti dhaladhe lixa shawaa aanaa Adaa Bargaa ganda Adaadaa Soddolbee tan dhaladhe. Abbaan kiyya Mogoroo jedhama. Abbaan isaa immoo Lichee Gadaa jedhama. Lichee Gadaa. Akkaan keenya immoo Qumbee jedhamu. Qumbee Daadhii jedhamu. Egaa Adaa Bargaati fi Salaalee gamaa gamana jira. Adaa Bargaa garanatti gaman immoo Salaalee jidduu immoo laga Mogoriitu jira. Bishaan yaa'u bishaan laga Mogorii jira. Warshaan simintoo kun maqaa Mogorsanii fudhateeti ammaan ittiin moggaafame malee maqaan Mogoriyaan laga saniiti. Egaa warri akaakayyuun kiyya akaawwatiyya fuudhuudhaa gara Salaalee yookaan tokko darbanii haroo Madaani'aalem jedhama. Achi gara Adaa Bargaatitti fudhanii galan jechaadha. Gaafa cidha isaanii isa fudhatanii yookaan laga sanirra laga Mogor irratti hoggaa ga'an misirroodhaa irraa kafana baafattu malee jedheen Lichee Gadaan jedhamu sun Lichi kafana baafadhu jedhee maaliif kafana baafatti jennaan hayi baafachuus irra jira jedhanii kafana irraa baasanii laga Mogor san irratti bishaan keessatti cuubaniiti booda yaa laganna yaa malkaa nana waaqayyo malkaa ati humte kana hoo duraan dursitee ilma hoona kennite
ilma hoon argadhe maqaa laga kanaatti na si moggaasa. Inni waadaa galanii misirroota fudhatanii galanii. Tuwwisanii to'a. Cuubanii tuwwisanii qumbeedha qaashiga. Qumbee fudhatanii galanii jechaadha. Fudhanii gara aadaa bargaatti galanii gallaan abbaan kiyya dhalatan jechaadha mogor. Maqaa isaanii mogorii. Dhalatanii isa booda gaa sababni gaa asirra ga'uu nan danda'eef sababa abbaa kiyyaatiin isa dura luboonnis daaqonoonnis hin jiran sababa isaaniitiin gaa fudhanii galanii isaan maqaa isaanii mogar jedhanii moggaasanii booda gaa waluma lafa qabu warra qabeenya qabu warra guddaadha. Lagni hin jiraa, caffeen hin jiraa, oddoo keessa moo guddaadha oddoo isaanii oggaadhaan korma sadii qalu. Oddoo keessatti korma tokko qalu. Caffee irratti ba'anii immoo korma tokko qalu. Laga guddaa jedhama immoo laga guddaan hin jira. Achuma laga guddaa sanirra dhaqanii korma hin qalu. Waan baay'ee kabaju isaan. Ayyaana ofiitis hin kabaju. Kanaafuu amma mogora abbaan kiyya sun guddatee gara waggaa 15 ምናምን waggaa kana ta'u gara Dabra Libaanos kana ijoollee barattoonni bataskaanaa kan dhufanii achi kadhatu bona hin kadhatu ganna immoo hin baratu ganna qooda ittiin tolleefu lagni hin guutaa adeemuun hin danda'amu ta'anii baratu ganna waggaa kana dhufanii abbaan kiyya isaa wajjin lama ta'anii ra'aasaatti sin jira Gabra Kidaan Biqilaa jedhama wajjin badanii gara Dabra Libaanos deemanii Dabra Libaanos gara Goojjamiitti deemanii badanii hoggana gaa abbaasaa lichee ilmi kiyya maraachuutu qabe jedhanii barbaadanii galchan dhufnaan sansalataan hidhanii kudhaama immoo hin dhibameedhanii kudhaama mormatti hidhanii teechisan hin maraate mora qeessotaa san baruu deemeedhaniiti. Hoggana inni ammas hidhanii madabiirra raffisanii hoggaa ta'u sansalatan sanis ofirraa kutee mormarratti kudhaama sanis kutee ka'ee ammas badee deemee Gojjaam Goddar gara Walloottis deemee baay'ee barate abbaan kiyya baay'ee isaanii kana barate booda deebi'ee luba ta'u daaqonii ta'e dura daaqoniin ta'ama daaqonii ta'e amma luba ta'uudha gara Dabra Libaanos kana deemu gara sana hoggaa deemu abuna Baasiloos san jedhamu qulqulluu abuna Baasiloos Paatriyaarkiin duraa isaan luba kana muude luba akka ta'u an taasise isaanii maqaan kee eenyu jedhaniin maqaan kiyya Mogorii jedhan amma warra barreessu saniin kaardi irratti warra barreessu saniin ay Mogorii miti Mogos jedhii barreessedhanii Mogos jedhanii Maamuree Mogos jedhamu abbaan kiyya gaa Mogorii kun Maamuree Mogeedha kun Maamuree Mogos jedha nama guddaadha abbaa biyyaa ta'anii turanii sababa isaan egaa isaan luba ta'anii baskaana Ba'ala Waldii an jedhamu adaadaa Ba'ala Waldii jedhama isa hundeessanii achumatti baay'ee tajaajila kennanii warra ijoollee toora sanii han jiran ijoollee biyya akka baratan akka barsiisanii gara biraattis immoo barsiisaa fidanii ijoollee baay'eetu biyya sanii ba'e sababa kanaan amma biyya ambabaasii ta'an isa tokko hin jiru luba kanaan ta'e daaqonoonni baay'eetu biyya sanii ba'e sababa kanaan isaantu barattan malee jedheetu baay'ee ajaja kennaa turanii egaa sababa isaaniitiin egaa anis namti abbaan kiyya na barsiise achumaan calqabee barachuu achumaan calqabee bataskaana hundeessanii isa booda immoo asitti wanna jiru wanna barbaachisu achitti baradhee isa booda immoo gara gadaamii Dabra Tsoonaa jedhu hin jira gadaamii Abuna Takla Hawaariyaatan achuma jira innis lixa Shawaa keessa aadaa Bargaa keessa asumatti deemaa baradhaa jedhee achitti dhaqee obboleeyyan keenyas hin jiru obboleeyyan keenya wajjin deemnee barannee isa booda gara barachuudha gara adda baay'een deeme gara Dabra Libaanositti gara Dabra Tsigeettis immoo gara
biraatis immoo akkanumatti iddoo baay'eettan deemee baradhee isa booda yaa'u deebi'eetu dabalfaansa dhaqeetoo mana akkosee nama mana akkosee Phaaphaasii ta'uu danda'u. Anniitiif fuune Phaaphaasii ta'uu danda'ee booda bara 97 keessa as Misgaazinaatti galee ture. Abuna Saawariyoos kaawala Miskaayee Aznoonaan yookaan Faayisaa Addunyaa Finfinnee naannoo Gullallee jiru galanii yeroo muraasa booda Phaaphaasummaadhaaf kaadhimaman. Jechamni Oromoof abbaan lubbuu gahaadha aangoon mana amantaa hin barbaachisu jedhu cabsuudhaaf warra jalqabaa ta'an. Waldaa Kiristaanaa Ortodoksii keessatti jaarraa hedduudhaaf Phaaphaasummaadhaaf saba tokko qofa keessaa kan filatamaa tures Oromoon keessatti qooda fudhachuu eegale. Kanaaf immoo abbaan hoolota waaqayyoo Qeesis Balaay Mokonnin Sinodoosii Waldaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti gorsaa seeraa waajjira Paatriyaarkii shanaffaa Abuna Phaawulos yeroo ta'uudhaan hojjechaa turan ga'een isaan bahan guddaadha. Phaaphaasonni Oromoo eenyummaa isaanii osoo hin gatin bulchiisa amantaa Ortodoksii keessatti qooda akka fudhataniif ga'ee guddaa taphataniiru. Achitti ijoollee Oromoo barbaadaa jedhan. Ijoollee Oromoo barbaadaa jedhaniit kun barbaadanii afran tokko hin taana gaafa naasii bultii 22-97 muudamne dhalattuu Oromoo barbaachisaa afaan kanaan hin barsiisu jedhanii kanaan asirra ga'uun hin danda'ame jechaadha. Garuu calqabnee duraan calqabnee asirra ga'uun kun waa baay'ee dabarsineeti. Wanta namatti rakkina waa baay'ee dabarsineeti. Gaanas amma dubbatamuun hin danda'amu rakkina baay'ee dabarsineeti asirra geenya eeyyama Waaqayyooti. calqabame bara Abuna Phaawulos malee isa dura hin turre. Yoo jiraate daggateetuma yookaan tasallee yoo keessa bu'e maqaa geeddareeteeti malee ani Oromoo jedheetu muudame hin jiru amma ammatitti. Ani calqabame bara qulqulluu Abuna Phaawulos kun hin calqabame jechaadha. Phaaphaasii ta'uudhaaf ulaagaan barbaachisu maali sadarkaa Sinodoosiitti? Phaaphaasii ta'uudhaaf seerri hin jira. Seerri filannoo hin jira. Seera saniin abbootiin filamaman. Tokkoffaan barmoonni isaanii hin laallama. Maal baratee maal beekaa maal baratee barmoonni mana Ortodoksii kun guddaadha. Guddaa qoda ta'eefuu baay'eedha inni. Kan an jedhamu hin jiramaa qaqqaaqamee qiddaasee Ismaa'eel immoo baay'eetu qoda jiruufu kana keessaa maal baratee jedhamee ilaallama. Wanni inni beeku tokkoffaan kana ilaallama. Lammaffaan immoo qaamni isaa yookaan wanni isaa akkamii qulqulluudha moo qulqulluu miti, of eegamoo of hin eegne jedhamee ilaallama. Tokkoffaan yaa'u lammaffaan akka fuunee fi akka fuudhee hin laallama. Namichi kun fuudhee moo hin fuune kun hin qoratama. Qulqulluu ta'uu isaa hin laallama. Cubbuu tokkorraa waan hin taane godhe moo hin goone kana isa qulqullaa'ee dhiyaata jechaadha. Wanni barates immoo dookumentii isaa maal barate? Koolejii barate moo? Haalli uffannaa isaanii surra qabeessaa baay'ee nama hawwata. Wanni arraba isaanii irraa bahu dammaa faannanii baay'ee namatti tola. Akkamittiin sadarkaa kanatti
namoonni yeroo sinodoosiima kana keessatti filannoon gaggeessamullee namoota akkasii filata waan ta'eef duukaa bu'amee wanti hordofamutu jira laata. Maaliif nama hedduu keessaa namni 60 bahee jira akka biyya keenyaatti illee. Gadaamiidhaa calqabeeti gaa tajaajilli abbootiin kennan. Gadaamii keessatti odoo nunkisannaa sana odoo kan immoo odoo nunkisin dura gadaamii saniin tajaajila kennu abbootiidhaa ajajamaniiti. Qoraan illee fidanii bishaan waraabanii lafas qofforanii ajajamanii hojii baay'ee tajaajila guddaa gadaamii sanii kennaniiti. Ugaa sadii ugaa torbaatitti namichi sun laallameeti gaa hangara nunkisannaa san deemu. Abbootiin achi jiran suni hin barbaachisaa qofamuun akkasii wanna kana hin danda'a. Gaaniitii qoodan funeefu hin danda'a wanna kana danda'ee bira darbuu hin danda'a jedhamee laallameen qoratama. Abbootiin qoratamee booda ugaa hin danda'a jedhanii toggaa abbootiin eeyyamaniif yookaan eeyyamaniif waggaa eeyyamameef ugaa san egaa ammoo akkasuu jecha. Egaa gadaamii san keessa warra gurguddaan warra qulqulluun warri kadhannoo godhan warri jajjabaan hin jiru warri waaqa wajjiniin walitti dubbatu waaqnis immoo oggasuma han dhaga'uuf hin jiru gadaamii san keessa. Waa baay'eetu jira waan baay'ee waan guddaa godha jiruufu isarraa gaa calqabamee to'an calqabanii ta'an guddatamuu maal jechaa gara kanaatti tan dhufamu tajaajila baay'ee keessa darbamee ta'an as dhufu. Kanaafuu afurri qulqulluu irra bula abbootirra hundumaa afurri qulqulluu an hojjetamus afurri qulqulluutini hojiinis immoo kadhannoodhani waaqa kadhannoodhaan kadhachaadhaan an kana ta'uu danda'amuuf kanaafi egaa kafanni kun yaa mallattoodha. Mallattoo mana amantaa tanaa mana ortodoksii yookaan mana bataskaanaa tanaga. Ishii dhagaa ammaani uffannee toodee akka nu kabajnisan nu taasisu afaan keenya san nu qajeelchisu an taasisu waaqayyo waaqayyotu qooda amannuuf waaqayyos qooda nurra buleef kanaaf jechaadha. Ayyee uffata gurraacha yeroo baay'ee phaaphaasonni yeroo isaan uffatan argina. Mee maaliif uffattu? Egaa waan kun uffachuun gammachuudhaaf miti an uffannu. Wayaan gurraachaan uffatamu warra gadditti dhaga'ame warra yookaan immoo firri jalaa du'e yookaan jalaa boqate kana uffatu. Egaa nurraas immoo kun dhufe nus immoo addunyaa tana barbaannu waaqayyotti of kennine addunyaan tuni gaddaa nun barbaachistuudha. Dura garuu warra Gibsii itti aan kan uffachuu jalqabees nuti uffisi akka uffanne nu taasises warra Gibsii sanii. Isaan garuu jara bara samaa'itaatti an jedhamu hin jira. Namni isaanii baay'een jalaa du'ee boqatee bara san egaa gaddaa uffatanii itti gaddaa uffatanii isumarraan barameeti egaa nutti darbee jechaadha. Garuu ni addunyaa kanarraa hin jirru addunyaan kun nu addunyaa kanatti itti gaddinaa nu gaddaa jennee tan kan uffannu malee bareedu fi miti bareeda fi miti. Kanumaaf egaa waaqayyo immoo hafuura qulqulluu immoo qooda namarra buluufu kanaaf jechaadha sababa kanaati. Phaaphaasonni mana amantaa keessatti jiruun isaanii guyyaa guyyaa maali? Hojii isaa ummata eebbisuu, ummata tajaajila kennu, ummata barsiisuu, rakkina ummata irra ga'e dhaabbachuu, kadhachuu kana hojiin Phaaphaasii yookaan liqa Phaaphaasii jechaadha. Abbaa biyyaa godha ta'eef abbaa ummataati. Ofiin bulu biyyaaf bula namaaf bula malee bataskaana tanaaf bula malee ofiin bulu.
በዚች ቦታና በሌሎች ቦታዎች ስለሚገኙ በነፍስ በስጋ ስለታመሙ አባቶቻችንና እናቶቻችን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጌታ ለእኛም ለእነሱም ሕይወቱን ጤንነቱን ሰጥቶ በጎ ነገርን ያደርግ ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በባህር በየብስ በወንዝ በሸለቆ በሌላውም መንገድ ሁሉ ስለሚጓዙ አባቶቻችንና እናቶቻችን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጌታ በቀና መንገድ መርቶ በሰላም በደስታ ወደ መኖሪያቸው ይመልሳቸው ዘንድ የእኛንንም ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በእርሻ ስለሚገኝ ፍሬ ስለ ዛፎችና ስለ ወይኖች በዓለም ውስጥ ፍሬን ስለምታፈራ ዛፍ ሁሉ ጌታ ባርኮ አብዝቶ ከጥፋትም ጠብቆ ለፍጻሜ ፍሬ ያደርሳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አምላክ ክነ ዘመጸ በማማቴዎ ቤዛዋና ንሰብሕ Paappaasii tokko mana jireenyaa isaa keessatti jiruun isaa maali? Paappaasiin egaa hunduu godina yookaan agara sibkatii hin qabu. Agara sibkatii isaati irratti kan jiraatanii mana bara beeksisannaa kan jedhu hin jira. Achi jiraata. Asitti immoo gara Raatkiidoo kan gara Aglaageetti kanatti kan jedhamu kana keessa immoo dhugaa dhufne walga'iidhaaf dhugaa dhufne. Ergaa yookaan ajajni tokko hoggaan dhufneetoo itti boqannu jechaadha. Kun yaanasii kun. Abbootiin tokko hundumtuu agara sibkatii yookaan godina hin qabaa. Godina kibba lixa shawaati kiyyaamu. Asii amma achi mana bara beeksisannaa jedhamu sun bakka Paappaasiin itti jiraatu manni Paappaasii jedhamu. Achittan gaanii. Hawaasa wajjinoo walitti dhufeenya akkamii qabdu? Hawaasa wajjiniin wal agarraa. Ijoolleen keenya dhufanii nu gaafatu. Nus immoo hin gaafanna akkamitti gaafa gara mana tokko deemnee yeroo hin ta'in yookaan yeroo rakkinni isaan irra ga'e firri isaanii yeroo boqate yookaan ijoollee isaanii yookaan abbaa isaanii gizee boqate yeroo boqate dhagnee hin barsiisna gaddi sun akka itti dhagaamne dhagnee hin barsiifna. Yeroo immoo cidhas qabaatan ijoollee isaanii gizee wal fuusisan yeroo sanis dhagnee waa'ee cidhaa kan hin barsiifna. Akkamitti wajjin hin jiraachuu danda'an kana sirriitti dhagneet hin barsiifnaa jechaadha. Kanaan wal agarraa isaanis yeroo tokko dhufanii nu gaafatu akkanatti hawaasa wajjin jiraannaa jechaadha. Isin akka Phaaphaasotaatti manneen amantaa garaagaraa waliinoo Phaaphaasoonni walitti dhufeenya akkamii qabu? Isaa wajjin haala gaariidhaan wajjin hojjechaatii jirra. Dhaabbilee amantaa Oromiyaa amantaa Oromiyaa san anillee walitti qabaa boordi saniiti. Kanaafuu torba walgahii wajjin goona. Hojii baay'ee wajjin hojjechaa jirra. Wal agarra wajjin mari'anna. Homaa rakkoon hin jiru. Yeroo guddaa wajjin wal agarree wajjin hojjechaa jirra. Wal arguun wajjin mari'achuun waa'ee biyyaa rakkina jiru wal arganii mari'achuun wanni dhowwoomtu hin jiru. Ammas immoo wajjin godina jiruttis asuma Finfinnee kanattis wal agarree wajjin mari'anna. Hojii baay'ee wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Egaa namoonni kennaa garaagaraa qabu. Isinis Waaqayyo gaafa ulfina isaatiin akkasumas immoo hafuura isaa isinirra bulchu kennaa isinii kennu qaba. Kennaan keessan maali? Ani akkana tan danda'a. Kenninaa kenname kana jechuun baay'ee nama rakkisa. Egaa kenni Waaqayyo akkuma jette sanitti adduma adda.
namni kun qaddasuu hin danda'a, kun barsiisuu hin danda'a, kun immoo barsiisuu hin dandeenye immoo bulchisuu danda'a. Kun immoo waan kenne Waaqayyo adda adda garuu hundumaa baratanis beekanis hundumtuu namaan ta'u. Kenne akkan Waaqayyo naa kenne hin jedhu garuu bulchiisa kana bulchuu yookaan bulchiisuu kana ilma naa ta'a jedhetan abdadha. Lammaffaan immoo qaddasuu yookaan galata galchuu immoo sarara immoo barsiisuu nama wajjin wal ta'uu jiraachuu kana hin jedha waan jedhuuf. Phaaphaasiin yoo jiraate bataskaanni jiraata. Bataskaanni yoo jiraate phaaphaasiin jiraata jedha. Wannuma hundaa phaaphaasidhaan phaaphaasii malee bataskaana jechuun danda'ama. Phaaphaasiin eebbisu malee bataskaana yookaan mana amantaa jechuun hin danda'amu. Phaaphaasiin bakka jirutti bataskaanni hin jiraatu. Phaaphaasiin bakka jirutti bataskaanni hin jiru. Bakka bataskaanni jirutti immoo phaaphaasiin hin jiru. Ortodoksii jechuun phaaphaasii malee wanni ta'u homtuu hin jiru. Qarreedhaa qarqarree amma dakaatitti phaaphaasiin beeku wanni hin beekne hin hojjetamu. Namnis luboonni hoggaa ramadamus koreen illee hoggaa filamu koree sabataa bu'aa hoggaa filamu phaaphaasiin eeyyamu malee hojjechuu hin danda'amu. Wanni hundaa phaaphaasichi sun beeku malee wanni hojjetamu homtuu hin jiru. Kana seeratu jedha. Seera bataskaana yookaan qaalaawaatii kan jedhamu hin jira. Phaaphaasii malee bataskaana ta'uu hin danda'u. Wannuma hundaa ajajas bulchuus wannuma hundaa kan keessa jiru phaaphaasidha. Phaaphaasiin eeyyamu malee wanni hojjetamu homtuu hin jiru. Kanaafuu phaaphaasii phaaphaasii malee bataskaana ta'uu hin danda'u. Aangoon phaaphaasii guddaadha. Phaaphaasii kabaja guddaa qaba. Kanaafuu phaaphaasii jechaan abbaa biyyaa, abbaa lubaa, abbaa biyyaa, abbaa uummataa jechuudha. Phaaphaasii san malee wanni bataskaana ta'uu hin danda'u. Isin erga phaaphaasii taatanii as yookaan immoo afaan Oromootiin manneen amantaa irra deemtanii yommuu barsiistan hoolonni keessan kan afaan biraa hin dhageenye garuu afaan Oromoo gaafa itti himtan immoo baay'ee gammadanii hubatanii kallattii irraa daban irraa deebi'uu irratti haalli jiru maal fakkaata? Kanaafuu mee afaan Oromootiin Ortodoksii keessatti barsiisuun waan jedhu mee isin? Dura hoggaa muudamu biyya Booranaa fane yaadan muudame. Bara 97 muudame 98 irra gara Booranaa deeme. Gara Booranaa sanitti ergan deeme namni akkanaa hin jiraayi. Phaaphaasiin Oromoo hin jiraayi jedhu. Hoggaa barsiifnu Phaaphaasiin Oromoo hin jira. Jedhanii baay'uma gammadu. Garuu hojii baay'ee hojjenne daggala keenya seenneet barsiifne baay'ee daggala keenya guyyaa tokko nama 50 ani cuugnee deebisu guyyaa tokko. Gara waggaa 5 ta'an Boorana taa'e hojii Boorana. Isaan booda immoo gara waggaa 2003 immoo gara kibba Shawaatitti dhufe. Geeddaramee to'ichaa. Geeddaramee ergan dhufee ijoollee baay'ee leenjii kennineetu. Namni gara biraatis ture baay'eetu deebi'ee leenjii immoo ijoollee Oromoo leenjii kenninee gara 200-300 hin ta'u waggaadhaan yaani leenjiif nu waamneetu ijoollee. Ammumallee leenjirra turanii amma koronaan kun dhufnaan galaa inni biyya keessa gara saba keessatti galaa jennee galchine malee ammallee baranallee barsiisaa turre. Hojii baay'ee hojjenne. Waa'ee bulchaa kana baay'ee isaan nu dhibe.
isallee waa baay'ee hojii baay'eedha ammas waan hojii hojjechaa jirru hin jirra ilaalamuun hin danda'ama kana keessa garuu waa baay'eetu jira makaraa jira waa baay'ee dabarsinee akkanumatti miti gidiraan hin jira amma dubbachuu hin danda'u waa baay'eetu jira akkana ta'e jechuu hin danda'u garuu gidiraa baay'eetu dura ture maquma waaqayyootiin qarqarsa waaqayyootiin as geenye እና rakkina baay'eetu ture garuu hojii baay'ee hojjechaati turre jechaadha. Hayyamee qulqulluun Abune Saawiriyoos mudannoo gaddisiisaas ta'uu danda'a kan nama kolfisiisus ta'uu danda'a. Mee jireenya keessan keessatti wanti isin mudatee sammuu keessaa yeroo hunda naanna'u kan immoo tarii nama biraas barsiisuu danda'u mee wanti isin nutti himtan jira laata? Wanna na gaddisiisu dubbachuu hin danda'u. Nama biraa mufachiisuu hin danda'amu. Namni biraa qooda mufatuufu dubbachuu illee san danda'u gaddi garuu baay'eetu jira baay'ee dabarse gadda baay'ee dabarse. Egaa gizee ijoollummaa ta'een dubbadha malee gizee ijoollummaa horii eegaa ture horii tiksee looniiti yaani tiksee loonii tan ture garuu ammas tiksumarra tiksee ta'eetuma jira ammas tiksee uummataati ammas yeroo san tiksee loonii ta'eetan amanamaa tiksee ta'eetan ture waan eegu amma guddadhu kanallee guddadheetillee daaqonii ta'eetillee nagallakkisuu dane warri hoggaan eegu akka daa'imaan taphadhu horii sirriimmattan eegaa bakka margi jiruttan geessee bakka nama guddaa dhaabbadhee fuuldura dhaabbadhee tan nyaachisiisu horii warra kiyyaa horii baay'eetu jira horiin hin jiru hoolonni hin jiru re'oonni hin jiru gaangeen hin jira arroonni hin jiru re'eennis hin jira waa baay'eedha እና sirriimmattan eegaa deemtu naan jedhan deemtu gaanii deemee tan baradhaa an calqabe kana gara biraatti deemee barachuun irra jira jennaan tiksimmaa sun itti mi'aaye isaanitti tikseen horii eegan kiyya sirriimmatti itti mi'aaye deemtu naan jedhan deemtu yaa ta'ee tan horii kiyya fuudhee bobbaasee laga bishaan obaasee hoggaan deemuun dhiisetuma gara olaanitti gaara irratti hafeen wal dalleechi dhufee re'ee ilmanyuu re'ee nyaata egaa isa oduman beekuun nyaachise waaqayyo dhifama naa godhu bakka re'eetti nyaate dalleechi re'ee nyaata dura ijaa fi turuu keessaa baasa dalleessi hoggaa re'ee nyaatu dura ija balleessetti turuu keessaa fudhata እና ወደምን አርጎ ያችሰ ሰቦዳኒ ገራ ምናበር መተት በደዴ ነገር ደብረ ጽዮን አገራ አንጀምስ እና ከነን ያደዱ ከናጀ ቻለ አየ ጋ እስን ትክሴን ታይተን ጉዳደ ጀተን ይርቱ ትክሴን ሞ ኦላቲኒ ኡሌቲኒ ሆሪ ትክሱ ቀባ አመስ ሞስን ኡሌስን ቀበተን ይርተን ቱጅራ ኡሌን አመስን ቀበተን ይርተን ኩኖ ማሊ hiikni isaa maali? Ulee Bataranoolaawee jedhama. Ulee Museen qabate san yeroo san Museen gaa ulee kanaan baay'ee hojjete beekama. Ammas gaa ulee kanaan uummata ittiin eegnu jechaadha ammas. Ulee Museeti kun ulee Museen yeroo san qabatee laga sanillee barbaachisu ulee saniin bishaan addaan kutee ceesise ulee kana dhugaan irra ceebsu addaan kutee ceesise kanaan uleen kun waa baay'ee qoda hojjeteefu gaa seenaa isaanii sinis beektu baay'eetu beeku ammas immoo gaa uleen kun ani uummataan ittiin eegu fakkii muuseessanii jechaadha fakkii muuseessanii kanaafuu akka muusee taanetti innus eegaa jirra uummata kana jechaadha. Isin malee namni biraa qabu. Paappaasii an ta'e hunduun qabata. Paappaasii malee namni biraa garuu qabachuu hin danda'u. Qulqulluun Abune Saawiriyoos uummata Itoophiyaatiif akkasuma immoo uummata hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidootiif ergaan cimtuun isaan dabarsan maali? Rakkina baay'eetu jira yeroo ammaa kana. Yeroo ammaa kana hoggaa laallu dhibee hamaan nutti dhufee jira.
dhibeen hamaan addunyaa kanarratti dhufee ganu rakkisaa jira. Dhalattuu namaa an ajjeesu an ifama namaan taasisne koronaa vaayirasiin jedhamu kun yeroo ammaa kana dhufe. Egaa amma ayyaana du'a ka'umsa gooftaa keenya Yesuus kana waggaa kabajnu waggaadhaan kabajna ayyaana kana. Ayyaanni kun guddaadha. Ayyaana kana waggaa kabajnu garuu gammachuudhaan kabajuun nurra jira. Waggaa kabajnu garuu wal kabajuun hin barbaachisa. Warra beela baasuudhaan, warra dhoowwuu baasuudhaan, warra dhibame immoo gaafachuudhaan ayyaana kana kabajuun nurra jira. Waa ayyaana Waaqayyo ayyaana kana waggaa kabajnu waan gaarii hojjechuudhaan ayyaana kabaju. Ayyaana dhuganiituma akkuma fe'an ta'uu odoo hin ta'in waan gaarii hojjechuudhaan waa Waaqayyo jaalatu hojjechuudhaan seera Waaqayyoo eeguudhaan seera Waaqayyoo eegnee kabajuutu nurra jira. Faasikaa yookaan immoo du'a ka'umsa Waaqayyoo jechuun ce'uu jechaadha. Ce'uu jechaadha. Dhibee kanarraa jabaannetu wal ceesisuu ce'uu nurra jira. Dhibee amma dhufe kana maaliif ajaja nu kennamaa jiru warra ogeessota warra fayyaarraa nu kennamaa jiru kanarraa isaan irraa nu kennamaa jiru kana kabajuun nurra jira. Mootummaanis ajaja nu kennaa jira. Warri abbootiin addaatillee ajaja ergaa gorsa nu kennaa jiru. Isa garuu kabajuun nurra jira. Gorsi isaanii walirraa fagaadhaa, waliin tuttuqqinaa, harka keessan dhiqadhaa jedhaniiti ergaa nu dabarsaa jiru. Kana garuu numaaf jedhaniiti uummanni keenya akka hin duune rakkinni akka irra hin geenye. Mootummaanis garuu uummata malee jiraachuu hin danda'u. Warri amantoota abbootiin amantaatis uummata malee ofii isaatiin uumamtuu godhuu hin danda'amu. Uummannis immoo akkanuma. Kanaafuu akka nu wal eegnee ajaja san fudhannee wal eegnee saba keenyatiifis maatii keenyatiifis akka taanu nu taasisuu nurra jira. Kanaafuu rakkina jabaatu nutti dhufe bara koronaa kana. Amma ayyaana kana waggaa kabajnu akka duriitti kabajuu nurra hin jiru. Maaliif dur ayyaana adda addaa hin jira. Ayyaanni cuubaa hin jira. Ayyaanni qillee immoo hin jira. Waggaa ayyaanni kun kabajamu walitti tuuta'anii akka kanniisaatti kabajaa turre. Yeroo ammaa kana garuu kun hin ta'u. Oduu akkana hin ta'in walirraa faffagaannee of eegnee wal gorsineetoo ayyaana kana kabajuun nurra jira. Namatti ulfaata garuu wanna barassan dhiisuudha. Mataskaana dhaqanii jiranii itti iyyanis Waaqayyo kadhatti bu'anis warra isa ta'eefuu baay'uma namni baay'ee fudhanne kana mana ta'aa jechuu kana fudhanne. Kun fudhatee kun immoo fudhanne. An fudhateen jira fudhateetoo qulqulluun Sinodosii ajaja qulqulluu Sinodosii kabanya jedhanii waan mana ta'anii jiru. Du'us nan du'a malee jedhanii immoo mataskaana dhaquu hin jiru. Du'us jiraadhus mataskaana dhaqa malee jiraadhus du'us anuma isaati mana hin taa'u waan jedhus immoo hin jira. Kanaafuu garuu yeroo kana dabarsuun nu barbaachisan jedha. Yeroo ammaa kana dabarsuun nu barbaachisa. Gara fuulduraa wanna barbaannu san hunda argachuu hin dandeenye yoo jireenyi jiraata. Lubbuun teenya yoo jiraatte boruus inuma dhaqqabna. Namni nurraa fudhatu hin jiru. Yoo jiraachuu baanne garuu wannuma hunda arguu hin dandeenyu. Amma biyya Oromaa waggaa laallu addunyaa kana waggaa laallu dhumaa jiru. Guyyaa guyyaadhaan kuma meeqatu dhumaatu jira. Har'as borus nuyillee Waaqayyo gaamma ammaatitti waan jennu gara fuulduraan beeknu malee garuu biyya alaa biyya Oromaa waggaa laallu garuu namni uumaa lafatti namni dhumaa jira. Kuni akka nurra hin geenye akka hin dhumne akka lafa kanarraa hin dhumne of eegadhaa of eegaa. Na wannumtu hunduu hin hafa jechaadha. Bataskaanni siin hafa wannumtu hunduu hin hafa oo dhumne bataskaanni jecha argamna biru. Kanaafuu of eeguun barbaachisaadha. Waaqayyo nu wajjiniin jira. Bakkuma deemnutti wajjin nu wajjiniin
rakkina keenya sammuu hin beekaa laphee keenya garaa keenya waaqayyo hin beekaa kanaafuu amma an ajajamne sana fudhanneetoo mana keenya teenyee oduu kadhannee waaqayyo nu dhaga'ama rakkoon hin jiru waaqayyo han barbaadu immoo lapheedha qulqulluu lapheen keenya hoo qulqulluu ta'e garaan keenya hoo qulqulluu ta'e bakkuma hunda jira waaqayyo amma immoo yeroodha rakkina kanaaf jedhame malee wanni biraa wanna yaada biraa qabaatetii miti kanaafuu obsineetoo wal kabajneetoo ajaja darbaa jiru kana fudhachuun kabajamtoota hordoftoota keenya egaa keessummaa keenya wajjiniin ta'uudhaan isinis nutis waa hedduu irraa baranneeti kan nuti jirru egaa uummanni Ortodoksii Tawaahidoo hordoftan ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos kana yommuu kabajanu egaa akka duraanii aadaa waliin gurmaa'anii waliin ta'anii wal harkaa fudhatanii dhuganii wal harkaa fudhatanii nyaachuu kana xiqqoo ishee irraa of qusachuun gaarii ta'a. Dhukkuba yookaan immoo dhibeen koronaa kun kan inni ittiin daddarbu keessaa tokko tuttuqaa meeshaalee waliin fayyadamuu nyaata bakka tokkotti walitti siqanii waliin nyaachuu fi kan kana fakkaatan waan ta'eedhaaf kana yaadachaa gaa ayyaana kana akkasiin ayyaaneffattanu ammas irra deebi'uudhaan nutis dhaamsa keenya kan dhaamnu ta'a. Du'es du'aa ka'ee sadii ajjeefame isa dhibbee sadii